Hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo deebine egaa ammas deebine nuti dhugaa malee soban dubbannu tokkummaa Oromoo jaalannaa bilisummaa Oromootiif hawwina qaama gandaan nama hiruu qaama ergama siyaasaa fudhatee Oromoo kutaadhaan gargar qoqqoodu yoomuu ni balaaleffanna jechuudha. Kanarraa kan ka'e baankii Raammis obbo Yaadataa Junaydii qeequun keenya ni yaadatama jechuudha. Qeeqmaa keenya saniif kan ragaa ta'u guddaani har'aa faarsee bulaa guddaa Haftaamuu Lammoo affeeranii baankii Raammis akka achirratti haasawaa inni godhe walumaan argaa jirra jechuudha sooshaal miidiyaa irratti. Kanaaf qeeqaa jirra. Baankiin Raammis baankii kaadiree biltsiginnaa akka ta'e kaadiree jaarmayii amma baankii Raammis kun kaadiree biltsiginnaa faarsee bultoota Kadir Morturraa jalqabee uummata Oromoo irratti gandaa fi gandaan akka Oromoo wal fixxuu fi kan irratti ijaaree fi siyaasaa biltsiginnaa jaarmaa oofaa jiru akka ta'e Oromoon beekuu qabaa. Hanga tokko Oromoon hubatte jedheellee yaadaa jechuudha. Kanaaf qeeqaa turre. Biizinasii tokko paartii siyaasaa yookaan ammoo siyaasarraa walaba ta'ee biizinasa isaa oofachuu turre ture. Baankiin Raammis siyaasa keessa harka galfatee mootummaa nama nyaata uummata Oromoo fixaa jiru cunqursaa jiru akka inni umrii dheeratuuf yookaan ammoo akka inni fudhatama uummata Oromoo biratti qabuu fi hojiin inni dalagaa jiru hojii fokkataadha. Hojii qoqqoodaa uummata Oromoo kutaa fi kutaan akka wal fixan jaarmaa taasisu jechuudha. Har'a kun haftaa uummata guddaa affeeree achirratti akka inni haasawa godhu taasisuuni ragaa ofirratti bahudha jechuudha. Jaarmaan kun jaarmaa faarsee bulaa mindeessee socho'aa jiru akka ta'e Oromoon guutuun hubachuu qaba. Kanaaf qeeqna baankii Raammis ni balaaleffanna har'as boorus ni balaaleffannaa jechuudha. Hawaasni Oromoo bal'aan kana hubatee baankii Oromoo kutaadhaan gargar qoqqoodu ta'uusaa hubattanii akka baankii biratti namoonni akaawuntii waliin banattanii baankii Raammis keessa jirtan akka irraa muuf gootanii baankii biraa seentan kabaja waliin isin affeerra. Namooti quuqama qabdan tokkummaa Oromoo jaalattan bilisummaa Oromootiif hawwitan isiniin jenna. Baankiin Raammis baankii ergama mootummaa fudhatee yeroo ammaa hojjechaa jiru akka ta'e beekamee jira. Uummanni Oromoo hubachaa jira. Kana caalaa ni hubattanii faarsitee bultoonni ammoo hin hubanne girrisuu ni dandeessan jechuudha.